booda haasaa godhaniin dubbii jajjabduu dubbataniin qaamni harka nu micciiree walabummaa Oromiyaa murteessuurra duubatti nu deebisuu danda'u hin jiru. Rakkoon Oromoo rakkoo hoksanii fi dhoksanii bira darbamuu danda'amu osoo hin taane rakkoo hooqanii dhoosanii malaasanii qoricha itti barbaadan ta'uu qaba. Nuti dhaloonni har'aa dhaloota dhufutti mormiidhaa fi qawwee itti dabarsuu hin qabnu. Bilisummaa malee kan jedhan Jalmarroon yeroo hamtuu taate kana keessatti dirree qabsoo kana keessatti hafnee jirra. Adda faffaca'uunii fi qoqqoodaminsi jiraatus wallaansoo hamaa san hunda irra aannee injifannoodhaan goolabne arra tokkoomnee jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n irree fi gaachanni uummata Oromoo hegeree Oromiyaatti gochuu keessatti numaatu jira kan jedhan ajajaan waliigalaa ABO Jalmarroon qondaalota WBO fuulduratti haasaa jabaa godhaniin arra hidhannoo qawwee fi hidhannoo mudhii hidhachuun cinatti hidhannoo sammuu qabaachuun waan ga'eef ammoo hidhannoo diinatti hin mul'anne hidhannoo sammuu sabni Oromoo hidhachuun yeroon isa gahee jira. Sunis ammoo amma jedhanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n kaleessa waan hedduu hojjechaa turree jirra. Waan hedduu godhaa turre san ammoo namoota nu hin argine, firriinis nu hin argine, halagaatu dhokse addunyaan nu hin argine. Har'aan tana ammoo warri sun eenyu nuun jedhanii jiru. Firris halagaanis addunyaanis arrammoo nu beekee jira kan Jalmarroon. Nuti ammoo gabatti qajeellee gabaasan argannee jirra. Gabaa keessatti akkaataan itti gurguramu ammoo abbaa qabaa. Namusoo gidda san qabannee gabaa keessa dhaabbataa jirra. Garuu ammoo hegeree Oromoo fi Oromiyaa akkam akka ta'u akka fedhu Oromoonis soogidda keessan sirraa bituudhaaf har'a hidhannoo mudhii cinatti hidhannoo sammuu saba san hundammoo hidhachiisuun amma kun gahee jira kan jedhan gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n adeemsa isaa kan dhuma hin qabne imaltuu haqa barbaacha jalqabee jira. WBO'n hammaaqa saba isaa baasutti imala isaarraas hin dhaabbatu. Wareegamuudhaaf qophii jirra. Garuu ammoo waan itti wareegamnu san qabsoo Oromootti kabaja gochuu qabna. Arra WBO'n qondaalota 100 ol horatee jira. Qondaalota 100 lakkaaman qabaachuun qofti ammoo gahaa miti. Gama xumuraa fi egeree Oromiyaatti fuula deeffannee jirra. Waan jalqabnee xumura itti goona. Biyya teenya Oromiyaaf dhumnee dhabamna. Saba keenyaaf bilisummaa argamsiifna qofa jechuudhaan ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jalmarroon hegeree Oromoo fi Oromiyaa irratti cichanii humna isaanii waraana bilisummaa Oromoo WBO waliin xumura itti godhuudhaaf akka jira marroon ifatti dubbatanii jiru. Kunis ammoo kan dhagahame yeroo waraanni mootummaa danuun Oromiyaa bakkoota garagaraatti bobba'uudhaan waraana bilisummaa Oromoo WBO lolaa jiruu fi waraanicha dura ammoo dhaabbachuudhaaf mootummaan humna guddoo Oromiyaatti bobbaasee lolli meeshaalee gurguddoon Oromiyaa bakka hedduutti gaggeeffamaa jiraachuunsaa dhagahamaa jirutti oggaa ta'u qotannoo qabuun humna isaatii wajjin fuulduratti adeemaa jiraachuudhaa fi egeree Oromiyaa irratti murteessuurraa qaamni duubatti isaan deebisuuf jiru akkan jirre Jalmarroon ifatti beeksisuudhaan erga qondaalota waraana bilisummaa Oromoo ol'aanotaa wajjin marii isaanii goolabanii hojittis galanii jiraachuun isaanii himamee jira. Paartiileen adda bilisummaa Oromoo ABO fi Koongireesiin Federaalawaa Oromoo kaafoon haleellaa humnoonni mootummaa lammiilee nagaa irratti maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessu jechuudhaan gaggeessaa jiran akka balaaleeffatan ibsa baasanii beeksisanii jiru. Ibsa haala yeroo Oromiyaa irratti paartiileen kunneen baasaniin humnoonni mootummaa duula qurxummii balleessuudhaaf madda bishaanii haroo gogsuudha jechuudhaan ammoo qonnaan bultootaa fi lammiilee nagaa ajjeesaa madeessaa fi dararaa jiru jedhan jiru. Ibsa waloo baasan kanaan yeroo ammaa kanatti waraana bilisummaa Oromoo barbaaduu maqaa jedhuun duula hagayya 2 bara 2015 hanga hagayya 4 bara 2015 gidduutti godina Shawaa Lixaa aanaalee Amboo Cophii Daannoo Ginda Birata akkasuma ammoo Ikfaataa Iluu Galaan Liibaan Jaawwii fi Midaaqanyitti godhameen lubbuun qonnaan bultoota hedduudha ammoo itti dhukaafamuudhaan ajjeesuudhaa fi madeessuudhaa fi saamichi godhamaa
turee jira kan jedhes ibsa kaafaa'uun baaseedha. Aaboon gama isaatiin ammoo guutuu Oromiyaatti raawwatamaa jiraachuu ibsuudhaan keessumaa naannolee waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n socho'aa jira jedhamanitti badiin kun ammoo hammaataa ta'us himee jira. Haleellaan taasifame haaluma uummata irratti haaloo ba'u haala fakkaatuun hagayya 4 bara 2015 aanaa Coophii ganda bakkee Hofee jedhamutti ammoo haleellaa raawwateen lammiileen nagaa 11 haala suukanneessaa ta'een rasaasaan rukutamanii humna mootummaatiin ajjeefamuun shammadaanii jiran jechuudhaan maqaa namoota lubbuun darbee paartiileen lamaanuu ABO'dhaa fi KFO'dhaanis tarreeffamanii jiru. Kana malees ammoo 30 ol kan ta'an humnoota mootummaatiin butamanii hidhamuudhaan qabeenyi isaanii saamamus beeksisanii jiru. Paartiileen lamaan Oromoo ABO fi KFO'n ibsa isaanii baasan kana keessatti namoota ajjeefaman keessa daa'immanii fi manguddoonni umriin isaanii 70 jiraachuu eeruudhaan ajjechaan jumlaa aanaa Coophiitti raawwatame umriidhaa fi saala adda kan hin baasin ture jechuudhaan ibsanii jiru. Dabalataan aanaa Liibaan Jaawwitti humnoonni waraana mootummaa manguddoo umriin 70 obbo Guddisaa Nagaoodhaa namoota 40 biroo waliin fudhatanii deemuudhaan hagayya 2 ammoo erga reebanii booda hammeenya reebicharraa kan ka'e lubbuun obbo Guddisaa ammoo darbuu ibsichinis addeessee jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Arsii aanaa magaalaa Abboomsaatti haleellaa raawwatameen obbo Haaji Ziyaad namni jedhamu ammoo rasaasa humnoota mootummaatiin dhukaafameen ajjeefamuu ibsee jira. Daa'imaa fi dubartiin isaa waliin turan ammoo madaa'us ibsichi dabalee eeree jira. Hagayya takka bara 2015 godina Arsii aanaa Martii fi godina Jimmaa aanaa Geeraa gandoota adda addaatti qonnaan bultoota gaaffii xaa'oo kaasan irratti ammoo sarbiinsi kabaja namummaa tuquu raawwatamuu ibsichi yaadachiisee jira. Namoonni yeroo taateen kun ammoo raawwatu achi turan biiroo muummee paartichaa yookaan kan KFO'tti dhiyaatanii raggaasisanii jiran jedhe KFO'n ibsa baase kanaan hagayya 7 bara 2023 ona Midaaqanyii ganda Boquunii sootti ammoo namoota 4 maqaan isaanii ammaaf ifan taane ukkaamsuudhaan yoo fudhatan hagayya 8 bara 2023 ona Daannoo ganda Baddaa Illoo fi ona Illoo Galaan ganda ammoo Abaakuu Aanootti ammoo loon ummata saamamuu ragaa ummatarraa argameen mirkanaa'u ABO'n ibsa baase kanaanis ifoomsee jira. Ummanni Oromoo akkuma ummata biroo hamileen isaa cabaa kan jiru ta'us paartiin badhaadhinaa maqaa ummata Oromootiin daldalaa waan jiruuf saboota birootiin ammoo akka jibbamu taasifames jedhameera. KFO'n haleellaa fi sarbiinsa mirga namummaa jiru furuuf mariin nageenya WBO fi mootummaa gidduutti eegalamee ture akka itti fufu cimsee ammoo kan gorse yoo ta'u ABO'n gama isaatiin ammoo mootummaa cimsaa naannoo Oromiyaa akka ijaaramus gaafateera. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n godina Baashaggar aanaa Daammii Tulluu Jiddoo Kombolchaa keessatti tarkaanfii fudhateen waraana diinaatti kan jedhuun humnoota mootummaa hedduu du'aa fi madoon adabee barbadeessee jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii ilaalessaa waraana mootummaa faashistii Abiyyi Ahmad irratti fudhadhe jedheen injifannoo gonfachuu kan hime yeroo ammaatti humna diinaatti kan jedhuun waraana mootummaa Itoophiyaa Oromiyaa keessaa baasuu karoorfatee lola jabaa gaggeessaa jiraachuu kan hime WBO'n godina Baashaggar aanaa Daammii Tulluu Jiddoo Kombolchaa keessatti humnoota mootummaa wal makoo ta'an danuu akka baala mukaatti harcaasee jiraachuu WBO'n beeksisee jira. Humni waraana bilisummaa Oromoo WBO'n jajjabeen zoonii kibba bahaa Cibraan Jaalnadhii Gammadaa lola hamaa kana gaggeessuu kan jalqabe aanaa Daammii Tulluu Jiddoo Kombolchaa magaalaa Oyituu irratti ammoo erga humnoota mootummaa barbadeessee magaalattii seenuudhaan mooraa loltoota waraana mootummaa irratti haleellaa taasiseen waraana diinaa fixuudhaan hedduu madoo taasisuudhaan ammoo meeshaalee waraana gurguddoo hedduu booji'ee dantaa qabsootiif oolchee jiraachuu himee jira. Ittuma fufuudhaan guyyaa har'aan tanaa godina Arsii Bahaa aanaa Muneessaa gandoota hedduu keessatti Cibraan kun waraana mootummaa Abiyyi Ahmad maqaa sakattaan bobbaate itti marsuudhaan daandii itti hidhee yeroo lola jalqabutti ammoo lolli yeroo ammaatu humna dabalataa aanaaleerraa dhufan dabalatee lola guyyaa guutuu waliin taasiseen ammoo loltoota mootummaa Abiyyi Ahmad 178 ol ajjeesuudhaan 200 ol ammoo madoo taasisuun injifannoodhaan
lolicha goolabee jiraachuu waboon kan beeksise zoonii kibba bahaatti ammoo Cibran Jalnadhii Gammadaa injifannoo gonfachuudhaan waraana mootummaa Abiyyi Ahmad akka baala mukaatti harcaasee lafa tolu mootummaa Abiyyi Ahmadis muddamsuu hamtuu keessa galchee jiraachuu beeksisee jira.